Haaluma keenya yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeeltuubii biyya keessaa fi biyya alaatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessani, akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamanii yaadatamanii oolitiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii hunda keenya duukaa yaa ta'u. Guyyaa har'aa kan akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 6ffaa waa'ee kadhannaa akka walitti ilaallu. Kiristaanonni yeroo hundumaa sa'aatiiwwan kadhannaa torban akka kadhataniif maaliif ajajamanii jedha. Kiristaani tokko guyyaatti al torba yeroo torba kadhachuu qabaa jedha. Sa'aatiiwwan kun maaliif filamani? Kiristaanni guyyaatti sa'aatii torba yeroo torba kadhachuu erga qabaateeti yeroo darbe sa'aatiiwwan kadhannaa torban ilaalleerraa haaraa warri dhuftan duubatti deebitanii kutaa 5ffaa ilaaluu dandeessu. Kutaan 6ffaa irraa sa'aatiiwwan kiristaanotaa torban yeroo kadhannaadhaaf qopheeffaman kan jedhu ilaalleerra. Guyyaa har'aa immoo sababoota isaanii kan jedhudha. Sababoonni isaanii maaliif sa'aatiiwwan kun filaman? Fakkeenya maaliitiif sa'aatiiwwan kun filaman kan jedhus guyyaa har'aa immoo gaaffii ka'u deebii isaa waliitiin bal'isnee ni ilaallaa jechaadha. Kutaa 6ffaa barnoota keenya waa'ee kadhannaa jalqaba irratti sa'aatiiwwan armaan olitti yookiin immoo yeroo darbe kutaa 5ffaa keessatti ibsaman kun ganama barii barraaqa barii obboroo kan jennu kun abbooliin keenya mana kadhannaatti argamuudhaan mana kadhannaa deemuudhaan kadhachuu akka qabnu abbooliin keenya nu ajajaniiru. Ganama sa'aatii 12 barii barraaqa gara mana kiristaanaatti dhufnee akka kadhannuudhaaf kadhannaa keenya akka taasisnuudhaaf abbooliin mana amantaa nu ajajaniiru jechaadha. Sa'aatiiwwan hafan immoo bakka jirrutti, lafa jirrutti, bakka hojiittis haa ta'u, bakka jireenya keenyaattis haa ta'u, lafa argamneetti dhaabannee akka kadhannu murtoo abboolii yookiin immoo fitaa manfasaawii kan jedhu 78:47 irratti macaafa Isaaq kan jedhu boqonnaa 12 gubbaa irratti kana nu ajajaa jechaadha. Haa ta'u malee garuu iccitiiwwan kiristaanonni guyyaatti yeroo torba kadhachuu qabanii kun maalidhaa kan jedhu gaaffii kaasuu danda'a. Inni biraan fakkeenyi isaa maalidha? Iccitiin isaa maalidha kan jedhu bal'inaatiin ilaaluun dirqama keenya ta'aa jechaadha. Inni jalqabaa Waaqayyoon halkan sanaa fi dukkana sana dabarsuudhaan ifa akka arginu, ifatti akka baanu, halkan dukkanaa sana, halkan hin mul'anne sana Waaqayyoon dabarsee ciisnee nagaadhaan akka kaanu, nagaan nu oolchee nagaan akka nu bulcheef yookiin immoo Waaqa nagaan nu bulchee halkan sana bariisise sanaatiif galata akka galchinuudhaaf yaadamee kan ta'edha jedha. Inni biraan immoo sa'aatii kana gooftaan keenya
Addaamiin muka isaaf hin eeyyamamne sana nyaatee gannatii kanitti ajajame waan ta'eedhaaf sa'aatiin kam? Sa'aatiin 12 ganama kan kadhannuuf tokko Waaqayyoo dukkana dabarsee ifa akka agarru ifatti nu baase, dukkanni cubbuudhaan si'ooliitiin kakuu moofaatiin fakkeeffama jechaadha. Isa kana keessa Waaqayyo nu dabarsee nagaa isaa nuuf baay'isee ifa akka laallu bariisisee ganamatti waan nu ceesiseef. Inni biraan immoo Addaam abbaan keenya fakkeenyi isaa guddaan Waaqayyo hin nyaatiin hin raawwatiin yoo raawwatte du'a du'aa duuta jedhee kan itti hime sana abboommii isaa diiguudhaan sa'aatiitti gannat keessaatii muka sana nyaatee itti ari'atame fakkeenya kanaatii jedha. Inni biraan immoo sa'aatii kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Philaaxoos fuulduratti dhaabbatee kan itti komatame sa'aatii sanas ni yaadannaa jedha. Inni biraan ወጸቦ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወአስሮም ወሰድዎ ወወጥዎ ለጲላጦስ አኩመ ጀዴ አፋን ግዕዚቲን ጲላጦስ ፉልዱረት ሂደኒ ገረፈኒ ወንጌለ ማቴዎስ boqonnaa 27 irratti waan geessaniif Phiilaaxoos biratti waan qoratameef isa kanas ni yaadannaa jedha. Kiristaanni sa'aatii kana isa kanaa fi kana kan fakkaatu hundumaa yaadachuudhaan sa'aatii kana gara Waaqayyootti akka kadhatu ajajameeraa jedha. Waa gurguddoo afuriitiif Addaam kan itti gannata ba'e abboommii Waaqayyoo diigee dhiyee nagaadhaan dukkanni sun waan bari'eef Waaqayyo Phiilaaxoos fuulduratti kan ittiin qoratame waan ta'eedhaaf. Kanaaf kan kana fakkaatuuf sababa kanaatiif ganama barii barraaqa sa'aatii 12tti ni kadhannaa jedha. Inni lammaffaan sa'aatii 3 ganama keessaa 12 hanga sa'aatii 3tti ganama jedhama. Sa'aatiin 3 kun immoo kiristaanni tokko ganama sa'aatii 3tti sababa inni ajajameef akka kadhatuudhaaf tokkoffaan sa'aatii kana haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam sagalee misiraacha'u durbummaadhaan ulfoofte ilma dhiiraa argachuu ishii sa'aatii itti ajajamte yookiin immoo sa'aatii sagalee misiraacha'u itti dhageesseedha jedha. Irran deebi'aa sa'aatiin 3 ganama keessaa haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam sa'aatii itti sagalee misiraacha'u ergamaa qulqulluu Gabri'eel dhageesse. Sa'aatii kana waan ta'eedhaaf isa kana yaadachuudhaaf kiristaanni sa'aatii 3tti ganama keessaa ni kadhataa jedha. Kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyoon si wajjin jira yaa ayyaana qabeetti ati dubartoota keessaa kan filamtedha firiin garaa keetis kan eebbifamedha. Kunoo har'aatii eegalee dhaloonni hundumtuuyyuu immoo yaa qulqulleettii naan jedhu kan jedhu sagalee misiraachoo fi qulqulleettii haati keenya dubroo Maariyaam sa'aatii sana waan isheen dubbatte sana saba godhachuudhaan sa'aatii kana kiristaanni kadhannaa taasisaa jedha. Maaliif yoo jennu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam sagaleen misiraachoo kun addunyaa hundumaaf sagaleen gammachuu kun addunyaa guutuudhaaf kan ta'u waan ta'eedhaaf addunyaa hundumaaf kan himame waan ta'eedhaaf addunyaan guutuu kan itti fayyu waan ta'eedhaaf kun dhala namaa hunduma nagaa dhabee ture tasgabbii dhabee ture jaalala dhabee ture cimina dhabee ture sana kan itti argatu waan ta'eedhaafi jedha. Inni biraan sa'aatii kana haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin gooftaa keenya sa'aatii itti garaatti hafe kun immoo ulfooftedha jedha.
sa'aatii isheen itti ulfoofte tokko sagalee misiraachoo sa'aatii itti dhageesse sana sababeeffachuudhaan, lama immoo haati keenya qulqulleettiin dubroo maaramiin sa'aatii itti ulfoofte waan ta'eedhaaf sa'aatiin kun kadhatamaa jedha. Sa'aatiin kam? Sa'aatiin 3 ganama keessaa jechaadha. Inni biraan immoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos fuulduratti Philaaxoos fuulduratti dhiyaatee sa'aatii itti garafan nidhaa jedha. Tokko sagalee misiraachoo haati keenya qulqulleettiin dubroo maaramiin sa'aatii itti dhageesse gaafa ta'u, lama immoo sa'aatii itti ulfoofte gaafa ta'u, inni sadaffaan yeroo sa'aatii 3 ta'u gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma saamtuu fi hattootaatti qabuudhaan fuula Philaaxoos fuulduratti badii tokko malee, yakka tokko malee, adabbiin du'aa akka isa irratti ta'uuf Philaaxoos garafaatii qoradhaatii gadhiisaa yoo jedhu iyyuu sa'aatii garaffiidhaaf akkuma horii didaa sa'aatii inni itti 666 itti garafamedha jedha. 666 sa'aatiin itti garafedhama. Inni biraan immoo sa'aatii kana hafuurri qulqulluu duuka bu'ootaatiif sa'aatii itti bu'edha jedha. Inni arfaffaan hafuurri qulqulluu duuka bu'ootaatiif sa'aatii itti bu'edha jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti akkuma dubbatu kiristaanni hundumtiyyuu kanaaf kan kana fakkaatu yaaduudhaan hubachuudhaan waan kadhatuuf sa'aatii kana maaliif akka kadhatu beekee kadhachuun dirqama isaa ni ta'aa jedha. Inni sadaffaan immoo guyyaa keessaa giddugaleessa guyyaa sa'aatii duubaa darbeefis sa'aatii fuulduratti dhufuudhaafis walakkeessa kan ta'e sa'aatii 6tti kiristaanni tokko akka kadhatuuf maaliif ajajamee kan jedhu immoo bal'inaatiin sa'aatii kana ilaaluu dandeenyaa jechaadha. Tokkoffaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gaara Qaraaniyoo irratti fannoo irratti fannifameeraa jedha. Jalqaba uffata isaa irraatii fudhatanii qullaa taa'isanii jedha. Inni biraan immoo Saadoor, Alaadoor, Daanaata, Adeeraas, Roodaas kan jedhaman jechoota fannoo 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaata, Adeeraa, Roodaas kan jedhaman maqaa mismaarota 5 kan ittiin rukutan yookiin immoo kan ittiin rukutan yookiin immoo mismaara kanaatiin harkasaa, lukasaa kan itti rukutan yookiin immoo mismaara 5 kanaatiin bakkeewwan 5 isaa kan itti rukutanidha jedha. Kiristaanni kanaaf kan kana fakkaatu yaada kana hundumaa qabatee fakkeenya godhatee sa'aatii 6tti guyyaa keessaa tokko Qaraaniyoo Golgootaa fannoo irra fannifameera yookiin immoo fannoo irratti fannifamuusaa yaadachuudhaan, inni biraan immoo jechoota fannoo 5 yookiin immoo mismaarota 5tiin sa'aatii itti rukutame harkasaa lukasaa irratti sa'aatii itti rukutame sana jechoota fannoo 5 sana yaadachuudhaan, keessumaa Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhaman jechoonni fannoo 5 kun yeroo sagannullee yaadachuudhaan, fannifamuusaa yaadachuudhaan sa'aatii itti kadhannaa taasisnudha jedha. Deemnee sa'aatiiwwan kiristaanonni itti sagadan, itti kadhatan sa'aatii 3, 12, 3, sa'aatii 6 geenye jirra. 6 sa'aatiitti uffata irraa baafatan yookiin immoo qullaa taa'isan, 6 sa'aatiitti mismaaraan chanakkaran yookiin immoo waraanan harka isaa irratti rukutan, luka isaa irratti rukutan, 3 Qaraaniyoo irratti sa'aatiitti fannifame yaadachuudhaan
kiristaanonni sa'aatiiwwan kanaaf kan kana fakkaatan kana yaadachuudhaan kadhataa jedha. Seerri yookiin immoo heerri mana amantaa keenyaa kan nu barsiistu isa kanadha. Kutaa torbaffaa yeroo itti aanuun immoo sa'aatii 6 hanga halkan keessaa sa'aatii 6tti kan jiran immoo maal yaadatamaa maal jechaa kadhatamaa kan jedhu immoo bal'inaatiin waliitiin kan laallu ni ta'a jechaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti dubbate waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa turu. Kutaan torbaffaa sa'aatii 6 hanga halkan keessaa sa'aatii 3tti kan jiru yaadachaa maal jechaa kadhannaa maaliif kadhannaa kan jedhu saba isaa wajjin. Haadhumaa kee deemaa yaada koo yaa fakkaatoo gogee.